Sumayyaan balaa buusu. Sumayyaan hin dhufte ammas viidiyoo hojjette wayinee Seeyidoon. Sumayyaa maal akka jette dhageessaniitu gaaffii isin gaafatte musliimota jechuudha warreen diinii sirriitti beektanii. Wayinee Sumayyaan ni kaanarraa buusu jette. Ni kaanarraa buusu gaaffii isin hin gaafadhaa ummata musliimaa diiniin hin eeyyamaayyuu ani isa faana jiraachuu hin barbaadu yoon jedhe haadha manaa lammaffaa erga inni fuudhe. Anoo hin barbaadu isa faana jiraachuu hin barbaadu bakka naa hiiku yoon jedhe rakkoo maalii qabaa naa deebisaayyuu sirriitti nan dubbisaa deebii kana naa deebisa ani fedhiin qabu yoon ta'e ooyyuu erganni jaartii lammaffaa fuudhe ani immoo ittiin gammanne hin barbaanne yoon ta'e na hiiku rakkoo maalii qabaa yoo na hiiki jedhe yoo ni kaanarraa buusii jedhe baay'een keessanii cubbuu sirraa qaba nikaa sirraa qaba Seeyidoo rakkisiini akka amantaatti immoo akka diiniitti amma 4 fuudhuun danda'ama Seeyidoon maallaqa qabaannaan fuudhuu rakkoo hin qabu jedha Seeyidoon immoo fuudhuu danda'a rakkoon hin jiru karaa kanaanii 4 fuudhuu danda'a garuu ani immoo ittiin gammanne yoo ta'e ani immoo hin barbaadu yoon ta'e ani immoo jiraachuu hin barbaadu akkanatti yoon ta'e hiikuun danda'anii rakkoo maalii qaba kuni akka amantaa sanaatti cubbuu qabaayyuu jettee eeyyamamaadha moo eeyyamamaa miti rakkoo qaba moo rakkoo hin qabu jetteetu isiniin gaafatteetti jirti jechuudha. Yaa ani turjumaana isinii fidee dhufe kadhageessanii fi deebii garuu namoonni achitti hin deebisuuf barreessanii deebisuuf waan hundumaaf iyyuu isheen amma ani dubartiin kamillee abbaan manaa yoo irratti fuudhe gammaddee kan jiraattu hin jirtu jettee kan kolfitee itti gammaddu hin jirtu garuu waan eeyyamuuf eeyyamamaadha jettee teessi ani immoo kun hin barbaanne siruma yoon heerumuu baadhe siruma irsa hin barbaadu yoon ta'e iyyuu baqa cirraashuma isaayyuu abbaa manaa yoon barbaanne iyyuu maal rakkoo qaba jettee jirti jechuudha. Sumayyaan dubbii jabaa fiddee naa deebisaa yookaan akka ani isa hiiku yookaan akka hin deebi'uu fi deebii keessan sirriitti warri beektanii naa barreessaa jettee jirti jechuudha. Kun dhuma dubbiiti. Kanaafuu Seeyidoon cubbuu sirraa qabanii qabanirraa sirraa qabu warri jettan murtee akkanaan qaba. Murtee akkana yaada akkanaan qaba jettee balaan gadi bu'eetii jira jechuudha. Tokko immoo waa'ee amantaa jechuudha. Waa'ee amantaa namoonni baay'een inni kaan natti gadditaniitu inni kaan immoo amantaa keetti hin qoosiin jettanii inni kaan immoo kottu deebii rakkoon qaba amantaa kee ganamaa jette inni kaan immoo maal nu dhibee yoon barbaadde taate jettaniitu anyways ani musliimummaa kootti diriddiri hin beeku jetteerti. Diriddiri jechuun maal jechuudha afaan oromoodhaan baay'ee wallahi laazim jetteetti wallahi laazim ani musliimummaa kootti hin qoosuusi hin jijjiiruusi morma koon kenna malee jette angateen isa xaallotte morma koon kenna malee waan akkasii hin jiru ani kaleessasi gara musliimummaatti yeroon seene waan akkasii akka dhufu nan beeka namni waldoluun jira waan tokko jira kanaafuu anamma musliimummaa keessatti akkan du'uudha kanani du'aa godhadhu yuuti musliima ta'e akkan du'u du'aa godhadha dabalataan immoo maatiin koo keessaa immoo isbaba kwa dubbii jabduu nu qabe dubbii jabduu maatii koo keessaa immoo obboleessi koo ati amma musliimummaa amantaa sana jaallattee itti seente moo jaarsa keef jettee itti seente jedhee na gaafate haa ta'u iyyuu malee ati musliima taate ijoolleen kee musliima ta'a rakkoon hin jiru kanaafuu namni si dhiphisu hin jiru namni illee akkasiin dhiphisne jedheen illee maatiitti illee naa dubbataa ture yaa'u kanaaf anis murtee mataa koo murteeffadheera waa'ee amantaa duubatti hin deebi'u waan akkasii hin jiru gambiraa immoo ani Baahardaaris hin jiru maqaan isaa eenyudha Gondaris hin jiru jette bara ani Gondaris hin jiru Baahardaaris hin jiru Seeyidoo akkamitti hamma kana ceetee dafartee dhufte sodaa tokko malee jette inna difratii kana jechuun sodaa malee as ga'uu keessi siituun hin dinqisiifatiin hin darbu garuu ani durumayyuu an akkatti kanan si jabeessee si sodaachisee tokkoffaa akkatti hin dhufneefi anachi hin jiru utuma wayitii warri keenya hin eeyyamne iddoo sana dhaquun baay'ee ulfaataadha ani Baahardaarin torbee tokko caala hin teenye bakka biraan deeme gara Gondar gara baadiyyaa gara maatii Gondar gara maatii baadiyyaa immoo warri keenya iyyuu hin didanii
ijoollee faana iddoo sana ga'uun baay'ee akka ulfaatu natti maniitu maatiin garuu obboloonni iddoo sana jiran iyyuu jiru achi akka hin dhaqnanii isaanis akka ani dhaqu hin barbaanne baay'ee ulfaata akka ta'e natti maniiru. Innaa anammallee taanaan achi hin jiru ette Baardaaris hin jiru Gondaris hin jiru. Saidoo garuu Rabbi nagaadhaan si adeebisu nagaadhaan jette ati abbaa ijoollee kooti waanuma hundumaa kooti garuu haadha manaa lamaffaa jiraachuu ani fedhiin qabu yoon ta'e ooyuu ittiin gammadu yoon ta'e natti hin tolle yoon ta'e ooyuu dirqaman qabaayyuu hiikuun hin danda'uyyuu nikaanarraa buusuuf hin danda'amuyyuu gaaffii gaafattee jirti. Gaaffii kana naa deebisaa jetteetti isarraa kaateen waan biraa isinii hojjedhatte viidiyoo baay'een hojjetamee jira kan maatii faana waa'ee amantaa irratti waa'ee maalii irrattis garuu kanaasuuf ni jira yoo isin biraan ga'e nama baay'een gadduu dandeessu akkatti mari'anni kanaafuu isa isin biraan hin geenye garuu amma ani amma dhufee ayyuu faana ollaa jiraadhe haadha manaa lamaffaa ta'ee jiraachuu hin eeyyamus hin barbaadus natti sin tolles gammachuus hin qabu akkanatti jiraachuufi. Inna Saidoo immoo Rabbi nagaadhaan si adeebisu humtuu sin argini. Yaa'u uummanni baadiyyaallee miskiinaadha garraamuta uummanni baadiyyaa kamiyyuu ibin nama miti bineensa horiidhaaf iyyuu sirriitti yaadu. Garuu waan tokko jira jedhamee waanuma sodaatamuuf malee nagaadhaan si agarsiiftetti garuu achis hin jiru jetteetti Sumayyaan ani yeroo kanatti kana booda iddooma tokko taa'een mucaan kosi mana barumsaa seenti waan ta'eef seenuu umuriin shigaa jira waan ta'eef iddoo garaagaraan deemu iddooma tokko taa'een ijoollee koo barsiifadha. Bakka yoon heerumuu baadhee dhiirsas yoon kana booda dhiisee hoyyuu isa kanas yoon hiikee homaa rakkoo qaba. Kun amantaadhaan gaafachaa jirti. Innaa akkas jette Sumayyaan maalidha daqiiqaa 20 haasofte miti isheen paartiidhaan sinii haasaa jechuun keessa waan guguddaan fidee dhufe ani jechuun Sumayyaan irraa viidiyoo kan biraa fidee dhufti laata ganama kana yaaddoo ajaa'ibaa tokko keessan ture kun akkuma ni yaaddoo isheen dubbidaa tokko fidee dhufte gaaffii hunduma keenyatti fidee dhufte. Saidoo Rabbi nagaadhaan si adeebisu Sumayyaan diddeetti jabaattee jirti. Furmaanni isaa maal akka ta'e ani hin beeku. Na warri keenyas ani takka gara musliimaa takka kiristaanaa takka musliima waan ta'uuf hin qabu. Ijoolleen koollee ijoollee musliimaati. Yaa kan irraan fadheemni ijoolleen koo ijoollee musliimaati. Abbaan isaanii musliima. Ani immoo yoo musliima ta'e iyyuu wanti tokko hin jiru kana booda baqqaani amantaa koo jaalladheen jira akkan jaalladhu sitti meera Saidoon jiraate Saidoon jiraachuu baadhee amanticha jaalladhee fudhadheera bakka amantaa kootiidha ittiin Rabbiin akkana ajjeesuni du'aa kooti kanaaf diriddiriin akkasiin jiru namoota kaaniifuu kun deebiidha kana booda waa'ee amantaa jala murreerra. Na idiinis gaheera baga geessan isiniin jettee jirti. Soomni baranaayyuu nattaa ulfaatu malee xumurachaa ma jirra haaluma jiruun jettee jirti jechuudha. Mee paartiitti aanu siniin fida waan hafte siniin fida kun garuu baay'ee